imbaasiin tokko dhaqee osoo nama kenna chillaale baangaalii hindi nama kennatti hin taphattu namni kenna dhiinni isaa gadi hin jiru qarqaara waan qabdanii bira dhaabadha ekeleetitu ajimaanit du'e ekeleetitu gara dubaayii kanatti du'e ekeleetitu gara chaarjaa kanatti du'e sababni gara chaarjaatti du'eef maal inni Malsa. What's that? One of it. What's that? Jamaliti sababa Muhammadi timiti. Ilma namaati gurguranii bochi diimatee maaliif barbaadu? Itti gaafatama imbaasii keessa aangoo qabdan. Eega aangoo qabatan nama kenna ka baangaan inni taphataa jirtu seeratti beeksisuudha. Qaama seeratti beeksisuudha. Ndee? Dhageeffadha. Akkuma tasaa dhiiga tufee du'e awwaallee galle. Beelarraa akkas ta'e awwaallee galle. Dheebuurraa akkas ta'e awwaallee galle. Maan namni salbaajaa baaba? Salbaajaa? Amma sooftiidha namni gaantiidha gaantiiwwan namni akkamitti awwaaltanii galtan nama tokko miniingilasiin amma Dubaay kana keessa ana qofaa miti yookaan nama tokko dawwalaa maatiin kalaas akkuma feetan godha sitti onna nyaatanii sanuma fuudhanii hin dhaqanii birrii reeffaa nyaatanii bargalanii birrii reeffaatiin sargii ka godhatu jira bar Abbo namni birrii reeffa isaatirraa dhaabatanii jedhu birrii inshuraansii reeffaa bakka bu'ummaa fudhate bakka bu'ummaa atummaan akka feete godhi nu awwaali jedhaniini inni awwaalaa gaaf kan mal inni birrii inshuraansii reeffaatiin ka fuudhu algaa bitatee jaarti irra tawfiitii gammachuu keessa jiru jira bar obboleessa isaa dhagaatti fuudhee gadi Abbo anamma aadha faatee Baba ani godhu jedhi malee wallahi billahi dubayin keessa jiru lafee namaa warra nyaatu jechuudha lafee namaa mucaa jimma kaama makiinaan ajjeese kana warri na dubbise bakka bu'ummaa nuu fudhuu naan jedhan ani bakka bu'ummaa fudhachuu hin danda'u nama fira keessanii nama faamilii ta'e nama isinit dhiyaatu kennaa jedheen biyya kana keessatti namnumti an bakka bu'ummaa irraa fudhadhe tokkochi hin jiru addeeti sii galee nama guyyaa irraa akka wannootitti jumlatti dhumu kana akka lukkuu ginfiliin qabeetti dhumatu kana maashaallah akkas taanaan imaarree mootummaan wannoodha mindaan murameefi nyaataa jirani maatiin biyyatti miskiin ummata miskiin argatanii kawaata akka hin beekne horii elmuudhaaf lafa qotuu malee horii wallahi yaa rabbi namni kenna gaafa biyya ba'u odaa akkami biyya ba'e beektaa laal laaqoon isaa waraqata isaan qabatan Koi baba hin deemini baba hin fitanne hin deemini koi baba hin deemini you are only the one who can solve this problem sibicha namni solve tokkoffaa argattanii fi argatteen garagara sii galee amma namaan olin naman qabinaa jedhe yoo danda'ame argattanii miti argattan baaba dhageeffadhu odaa akkam beektaa nama kenna gaafa biyyaa bahu waraqatatti wayii adii harka kaayantu jira waraqanni suni maal inni akkana ekelee waan akkanaatiin qansira akkanaatiin maali akkanaatiin biyyaa baadhanii irra barreessanii bar kaampaanii akka waan qabuuti biyyarraa haasa'ee sibita bar kaampaanii inni qabu maal inni bar kaampaanii inni qabu hin jiru bar biyyarraa haasa'ee lakkoofsi waraqata sanirra jiru kamaatiin illee qabatu yookaan inni illee qabatu lakkoofsi sun waan takkan hojjetu ofii maqaa bar lakkoofsa wayii jala san kaaya hin hojjetu lakkoofsi maanuyyuu namni kenna fakkatu dubbisuun beekuu mitiire digalee engal fakkatu dubbisuun beeku waan tokko beeku namni kenna hujima biyya baaruu kana keessaa deemti akkamitti isaan dubbifti maal dubbiftee dandeetti garuu akkaataa amma nu dubbannu kanaan odeeffannoon nu bira dhufu ka isaan bira dhaqu garagara sii gala tokko warra imbaasii illee yoo dhaqan ammallee rakkoo ofii yoo himatan hin sodaachisu even if san jettaate ijoollemmaan waraqaa hojjechiifatanii waraqaa viizaa waggaa lamaa qabna jedhan firii viizaa wanni jedhamu hin jiru biyya kana keessa firii fi viizaa wanni jedhamu hin jiru ijoolleen waraqaa hojjechiifatan rakkoo hamaa keessa jiran amma sa'aatii kana sii gala isaan kunniinis gadi ba'anii yoo hin dalaganne taate gaagama hamaatu dhufa boru wal saaxilutu walimatutu fedhii ofiitiin waraqaa hojjechiifatee jechuudha kanneen amma kaampaanii keessaa kan isiniin jedhu kun ofii of miidhan tokko yoo kaampaaniin waraqaa irraa hojjate ka gaafatu leebara gaafachuu danda'a. Ijoolleen ji'a jadala. Liibara gaafachuu danda'a baaba riibala sanbar ijoolleen tu yoo afaan beekta liibara gaafachuu dandeetti bar obboleessi kiyya kamataa kan kee gubbaa jiru kun dheengadda kaampaanii keessa rakkatee ijji isaa cinaa tokkichaa baddee bar afaan liibara afaan arabii beektaa jedhanii ni bar afaan arabii yoo hin beekne namni kenna kun afaan ingiliffaa silaan beeku afaan oromoo takkitti hoolaan sooti biyyaa bahe malee afaan kamiin dubbata. Afaan kamiin gaafii bareeda na fixachiise. Namni tokko yoo afaan hin beekne afaan oromoo yoo beeka afaan gurguratan malee
Abbaa shan irraan biyyaa baya namni tokkichi. Abbaa shan. Amma furmaatatti Gaafa deemnee namni kun rakkatee daawwattu eenyu oda kunillee abbaa ebeluun na fide. Kunillee abbaan ebeluun akkana jedhee natti amma fide. Kunillee rafaatisha abbaan waan ofii amma rakkinna kana baaba Baba. amma ila amma rakkoo kanaaf amma warroota hafaniif waan gochuu qaban isinitti yoo Baba. danda'an Baba carraa waan kana akkatti yoo gootan. dhagan kana kanaan tokko farra jirta garuu hoo hattuu dhiiga Number one. miskiinaatiin borcii ila baaftatanii seeratti saaxilaa arafaate namni keenya jechuudha akka bakka argeessi akka sareetitti du'aa jiru furmaata argachuu qaba. arafaate amma ani furmaanni kanaa jedhee yoo dubbadhu furmaata sanirra dhaabbattanii osoo halkanii guyyaa dubbattanii irra ga'a. Maalii diyaaspooraatiin waliigalee maal faayidaa qaba? Rakkinni Aan- Dubaay hin na keessatti dhaggeeffadhu. wanni abbaa Aan- kenneefi kaa. qaama Ishee dhimmi geessitu gara ilaallatuun gurraa aanaa jedhe alatti namichi. Ishee yoo jedhennaan haasa'u ishee geessitu Baba. gara gurraa aanaa jedhe. Oi, waan Dhaggeeffadhu. ofii. Ufii garuuyyuu 400 Itoophiyaa kanfalee 500 Itoophiyaa kanfalee haadharraa oorruu gurguree seeraan dhufe. Kagoo achi gurgurate hin beekamu abbaan isaa. Osoo seera qabaate nama kenna akka horiititti hooyyettanii ooftanii kawaata akka hin beekne kana jaamaa argattanii hooyyettanii oofanii fidanii boolesanii gannaqanii namni kenna achitti jilma dhumachuu jira malee usuu namni kenna bayyanata wayii qabaate kaampaaniin sunuu ni cufama. Kaampaaniin maal sunuu ambar na dhaga'uu barbaadda na diddan malee furmaanni Sigalee? ijoollee kanaa maal Sanji- ta'a? irra caalaa Kaampaaniin dhibba keessa sun hin baasantii cufame, 95 straight away kan cufame. seera hin qabnetu bakka waan seeraan alaatu yaa biyya sana lafaate keessa. yaa oda ila ijoollee kaampaaniitiif furmaata isinitti hima takkatti na dhageeffadha. Ijoolleen kaampaanii dalagan 500 kafalanii dhufan. For example, Mr. X, Mr. Y haa jennu. Gaafa kafalanii dhufan 500 kana kafalanii dhufanii diraama 100 takkatti kennanii gara hojii kaampaanii sanitti geessan. Ijoolleen tun birrii 100 ji'a tokko haa nyaattu. Immediate imagine. Ijoolleen tun guyyaa lamatti fixuu dandeetti birrii 100 takkaasan. Fakkeenyaa ijoolleen biyya kana keessatti baay'inaan du'aa jiran ijoollee biyyarraa dhufan. So waan kana dhaabbattee gaafa laaltu beelarraa ta'uu danda'anii bakka ciisanitti kaafan. Siigalee guyyoorraa namni du'aa jira. Balaa konkolaataatiin du'aa jira. Balaa gaaziitiin du'aa jira. Kanaaf namoonni ijoollee biyyarraa fidan dursa hubannoo kennuufii qabanii. Lammaffaa mallaqa isaaf gaa ta'e diraama 500 kennuufii qabanii. Waan kana dubbachaa ture nama dhageettan malee. Arafaate amma ila mana banattee jirti. Si waliin dubbachaa jirra. Wal mormuu osoo hin taane furmaanni ijoollee kanaa Baabaa maal bar ta'a? na mormu miti baabaa kiyya bar. Ati mana banattee suuraa duuba kaayattee akkana godhuu qabanii osoo hin taane namni kenna hin dhaga'u. Laal. Gadaa obboleetti irraa carqii mulqatee fiigaa jiru kanatti. Gadaa ilmi haadha qalaa jiru kanatti. Anin nama biyyaa baasu jaamaa jedhee oofu argadhee wannumarra irraa hee godhuuf hin jiru. Tarabbii hafteerti Amma Ebelu osoo- rabbiin beekaa osoo- tarabbiin. No baaba na osoo si- dhageeffadhu. osoo si taate Tarabbii maal haftee godhu? jirti. Laa baabaa rabbi tarabbii haftee jirti laa. Tarabbii hin jirtu. Walaa musliimaa, walaa kiristaanaa, ta waaqa itti amanuu hin jirtu. Tamtu jira tanatu jira. Money is power. Sigalee eega kana ta'e rabbuu kunoo cufe. Sani amma yaa. Guddoo cufe bar. Sigalee rabbuu cufe bar argitanii. Abbo Silaa maal osoo cufe ijoolleen haga dhufaa haddaa jirti? jiraattee biyya yoo xiqqaate guyyaa tokkichatti namni keessatti dhumatu Dubaay. Osoo haga haddaa akka duraa sanii ka oofuu dandeettan taate biyyi hadda jechuudha namni julmaa keessa dhumatu biyya Dubaay. Eega imbaasiin jira jettan. Eega qaama seeraati jira jettan. Kunoo imbaasii dhattaniitiin gaafa achi waa xurumbaa maayikii qabatanii dubbattan isin argina. Feemasa keessa jira. Abbaa qabeenyaati keessa jira. Sheekatu keessa jira. Qeesitu keessa jira. Nama kenna kana hanga fiddanii tiktokii irra fiddanii waan qabdaniin bira dhaabadhaa jettan. Kana tadha kaameraan kan kee arge yookaan nama 5 yookaan nama 6 ka achi duuba jiru yookaan lakkoofsa hin qabu. Nama kana maaliif qaama seeraa imbaasitti dhiyeessitanii? Waajjira poolisaatti dhiyeessitanii? Ka amma dawwalan jedhan 8 moo jinni jedhan sanitti dawwaltanii lakkoofsa sanitti dawwaltanii nama kennaaf maaf furmaata hin barbaadinii ekeleen gaazii itti dhoo'e awwaallee galle. Makiina karaa gubbadha hee awwaallee galle. Kaampaanii keessatti akkuma tasaa dhiiga tufee du'e awwaallee galle. Beelarraa akkas ta'e awwaallee galle. Dheebuurraa akkas ta'e awwaallee galle. Maannonni salbaajaa baaba. Salbaajaa. De Amma sooftiidha namni gaantiidha ma. Amma Gaantiiwwan ila namni lafaate amma akkamitti awwaaltanii galtan nama tokko miniingilasii malee. amma Dubaay kana keessa ana qofaa miti nama baay'eetu jira. Namoonni hedduun hin dhaga'anii caarraa kanaan
gaafa dubbattu Nama kenna horii argattan. Wallahi nama kenna horii argattan. mee qo'e dhageeffadha Nama kenna horii argattan. Warra kaampaanii keessa ciciiseetiini dhageeffadha eeshii takka takka baangaalii irraa fudhatee nyaatee achi keessa ciciisee mindaa oda malee gubatee dalagu wallahi warra san Yaa si dhagaa baaba. horii argattan. amma maal si fakkaate haasaa amma haasofni akkanumatti haasofte conditional statementii ta'a beekta garuu furmaata waliin haasaa deemuu barbaachisa Dubaay cufattee jette amma ati faate guyyoorraa Dubaay namni dhufaa jira eerpoortii kana yoo hiite amma fakkeenya nuuraddiin Dubaay sobaa cufattee akka jedhe bara akka horii sanitti duuba goraniitiin ulee takkaan oofanii nama shantama amma akkana godha furmaanni maali beekta ani tokkoffaa waan mataan nan dhukkubneef mataan na dhukkubaa jira sii galee tokko fakkeenyaaf biyya san taa'ee Dubaay